suutuma deemaa ganda hunda raayyaa irraa kaatee dubbiin amantii deebiti maali anarraa kaatee amantii deebiti gandarraa kaatee amantii deebiti maali waan manne kana ummata maraate ummata bilisummaas wallaale ummata qabsoos wallaale jireenyaas wallaale social media irraa malee galle nama fokkasiisa jirana gaafa rakkate dhufee duuba gartee mana tokkummaa kanaan ta'e yaalammiiti yamaare maal jedha akka nama arrabsu nama beekaman warra beekaman nama arrabsu ture kun akkasii miti tokkummaa hin dhufaa bara guyyaa siyaa jama geema kiyyanaa dhaadheessi oromooti yannaa lallabi jedha nama arrabsu ture amantiidhaa fi gandaa fi cufaan dhukke namarraa kaasuun raayyaa irra qabsoo ta'eeti jaldeessa raayyaa irra oromummaa beeyta aadaa oromoo raayyaa irra beeyta kutaa raayyaan keessa deemera deemtee beeyta ati baatee goojjoo teeti baatee finfinne baasa bora baafatteeti takkaa tahariiban biyya namaa seente hanqasuma qawwee dhoytee beeyta qabsooytee beeyta miidhamtee beeyta beeloytee beeyta jana halkan hirriba si dhorke malee hanqasuma maali eenyu fa'aa goote biyya keessattis maal biyyaaf maa goote social media irra maal nu goote biyya ambaa keessa maal nu goote nama arrabsu malee raayyaan oromoo sirra beeka oromoof qasaa'e maal naan jedhe gaaf tokko osoo miilli namaa kun ka deeme ka gommaa dhumatu kiyyaa dhumata jedhe bo osoo miilli namaa kun deeme gartee os gurra bira silaana dhufe jedhe deeminsaan an deem gandaanaan itti dhaladhe ganda san namtichi dhuma beekaa kaniin jedhe gandaan gartee keessa deemu ture san cufa beeka jiran walii galle tanaaf suuta deema yaa dhiira taanee dhiira sirra social media irra nama tasgabbeessu dadhabdanii akkuma shamara akkuma beeraa taatanii wuc yeeyyii allaatti niigaa tokkummaanis mana bane yoo bane ummata tasgabbeessu suuraa raayyaa keessa hin dhufee nama arrabsu dilii dalagachuu ta'uun qabdu atis gartee ka yaada bilchaata dhuunfaa sii kannu irraa fudhatta namni wal qeequun ni jira bara jara keenya naqeeqa dhuunfaan nama arrabsuu miti bara namni waan fedhe kafaruufis waan fedhe dubbachuufis dimokiraasii jaarraa 20 takkaa keessa jedhatanii miti yoo mirga namaa kan nu yaatan isin jawaarumaan qofaa deeggaramu abbichuun qofaa deeggaramu jettan fadhu rabbiin oofeeti yoonii manyaa isin rakaaya akkam taatan rabbiin waan fedhe hojjeta gaafasi numa iyyitanii ni faarsistan bara gaafasi yoonii yoo fudhate faarsisanii ammaas gartee garagaltan yoo feetan isin nama arrabsin qabdanii social media irra jira keenya ummata biraa dubbachuu dura isinuu obboleessa kan kee raayyaa ijoolleen islaamaa kan hin arrabsinii jira raayyaa kan hin arrabsin asirraa ni beeytanii gandummaadhaan jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu gartee abbaa jifaar nadhii gammadaa eenyu nama isin arrabsin qabdanii akkamitti isinuu arrabsoodha akkamitti raayyaadhaaf sagalee taaneettan akkamitti islaamummaaf gaachana taaneettan akkamitti nama saba biraatiif taaneettan ofiifuu waliin dhiiftanii arsiinis waliin dhiiftu baalees harargees jimmaas walloos waliin dhiiftan warra shaadaa wal qabsiisu jiru miti warri kun maali kana islaamummaa fi oromoof maal godha kun wallahi nama gabbisa anniin jibbaa beektaa tanaaf hin dhufu ganda kana hin dhufu ofiifuu namni ofiifuun sirraa hin namaan sirraa hin jedhu kaa hidarko akkasii miti eegaa bakka hunda deemnee itti iyyuu jirra hin dadhabne raayyaan sirra beeka waan dubbatus beeka waan barreessus beeka nama itti dubbatus beeka kaayyoon tunis kaayyoo maaliitii beeka fahima man fahime wajah hidhaman jahila ati isaa sii galte qubee sanuu dubbisuu hin dandeessu gaazaa fi gaaza jette yoo feete gaaza garaa bakka jedhan gaara jetta ati rakkataa ofiifuu afaan oromootillee irraa quban qabdu maaliif masoota keenya maal taatan nama dhugaa isinii himuu dhabdan yaa jiran wal saaxiltanii dubartii tartiiba dhabde cufa sirraa maal nu goote raayyaaf maal dubbatti maa falasxiin dubbatti ameerikaa maaltu dubbachiis miskiina lubbuu ta'eetiifuu dubbatu lubbuma ta'e tana baraarimee dura gabrummaa jalaa baas tan fuudhin kan fuudhin fuudhi tan hin heerumi deemi gabrummaa jala jirta ta biyya qabdi ta biyya qabdi yara keenya waan fokkottu ummata amantii ofiitu wallaale keessa jirraa bar jiran amantii ofiitu wallaale islaamummaa nama yaamuu dandeessan taanis kiristaanummaa nama yaamuu dandeessu aadaa oromoo na barsiisuu dandeessu maal game mee maaluma godhaa jirra sirraa jira keenya waggaa 20 fi maal social meediyaan kun qotuu jaluma deemna ammas irruma wal arrabsuu suuraa irra maxxansuu hudduma irra dhaadheessuu dubartuma quncii fi diggi irratti goosisu kana yaada walqeechuun walqeequun akkana yaadni kun akkana aje akkana maal itti fayyada aslii waan kanaa sila abbicha barreessa kana maal itti feete jedhaniin komentuma saniin nuuf hin galle maal itti feete ustaada kiyyaa maal kana kun isa gaafachuu dhuftanii walii qabamtanii mana taan banattee jaldeessee achi banattee iyyaa jirti galle nama jibbisiisaan daangaa isirratti harkaanfachuun fadhu jecha dubbattan keessa rabbiin sodaadhaa waan dubbattan waan gootan keessatti rabbiin sodaadhaa isin gaafata qabsaa'ame dura qabsaawa gaafa gartee kitaabni madammar dhufuus ni iyyitan gaafa hin gaabbuun dhufuus numa iyyitan gaafa hin gaabbaan dhufuus numa iyyitan
Gaafa sirbii ba'us numa iyyitan. Gaafa namni du'us numa iyyitan. Gaafa namni dhamuus numa iyya. Maali uummata akkanaa? Yaa jara numaan rakkate. Biyya keessattis, biyya ambaa keessattis rakkachaatuma jira sooshaal miidiyaa irrattis. Yoo uummata akka taatan dhiirti teenya tunfaan. Dubartiilleen dubartiidha. Dhiirti tun yoo uuma sirroofti. Manguddummaa gandummaa yoom ta'a ooltan isin. Eenyu waa gootanii beektan asirratti eenyu hitan. Isa nama kana godhuu ture. Biyyee wal nyaachisu, kaleedhaan wal balleessu jiru, muka jalaa walitti guuru. Kanaaf maal waa gootan isa nama arrabsu maal godhuu dandeessan isin. Nama ganda keetii, nama balbala keetii, nasaba wal lakkaa'uti, dhaloota wal lakkaa'atu qabeetu maal gootee jirta. Kun kanuma gandaa biyya arabaa seetu jiru kana. Arrabsoo maal godhuu dandeessan. Amantii nama arrabsu. Maal goone jara keenya. Kaayyoota arrabsu. Maal goone mata baaramaa asirra guutee bar. Kan malaayikaanuu isa dagattee jedhe tokko malaayikaanuu duutii naman dagattu duutiilleen isa dagattee asirra guutee jedhe. Naman dagattu haadha dagate boo. Uummata gartee sooshaal miidiyaan dhalaanis gabbaatee sheekan isii numa arrabsitu. Hayyuu ofii numa arrabsitu. Kan du'e numa arrabsitu. Nama arrabsiin hin jira. Hacaaluu arrafame. Jaarraa abbaa gadaa. Waaqoo guutuu. Sheekan asirraa. Kan jiruu fi kan du'e. Meeqaan dhukkubsachaa jira asirraa kana biraa yoom dhaabbane jara keenya. Iddoo kana nama 700 walii qabama. Arrasila namni kun hundinuu dooraa kuma takka maali birrii kuma takka kanne kuma 700 buufna hin buuftan ka maal godhuu dandeessan. Nama dhukkubsatu gargaara yoo jedhama anaa fi tokkummaa qofaa walitti hafa. Hundi iyyaati. Maal gootan heddummini maal nu godhe jedhan. Heddummini Afrikaa keessa Oromoon miliyoona meeqanne maraata hunda waliin nu qabdanii arrabsoo hunda waliin nu qabdanii kadaangaa tarkaanfate kasaafuun qabne hunda walii qabame kanaaf abbichuulleen rakkata jawaarilleen kanaaf rakkata kabosona jiruulleen kanaaf rakkata sooshaal miidiyaa keessa jiruulleen kanuma heddummini keessan silaa arra namni gartee 700 kun waan godha jedhee waa godha mana barumsaa tokkoon jaara lubbuu takkaan baraara jedhee goojjoo tokko namaaf hin jaara jedhee ni jaara kakaleen dhukkub tokkoon gartee haakima isa yaaloo jedhee ni godha hin gootan arrabsoo qofaa walitti dhuftan nagalcha anaa itti mudaa maal itti muddan ofiif rakkina keessa jirtan jabalarra rakkina jirtan mana maadaamii rakkina jirtaatis karaarra rakkina jirti biyya keessaa rakkina jirti jireenyi addunyaa kun hundi rakkina settete quraana irraa quban qabdu hadiisa irraa quban qabdu akkatti salaat amma baatii ramadaana dhufu jira maaltu qophaa'uuf maaliif ramadaani dirqamate yoom dirqamate maaliif narra dirqamate maali waan ramadaana kiyya balleessa maali tolchaa jedhee kan eenyu beeka sheekha akkanaan ta'e yaa obboleettii tanto qadaan tarra jirtu amma soomani sheekha Anwaar ramadaana kuteen qaan soomani hin beeku sheekhaa si lakkaawa Abu Mu'az ramadaana qaan beeku maaliin godha akkamittiin qadaa kafala kanaan soomana makaaniin soomana maal godhu jirta baatii 10 takka geema taphachuu jirta geema laaluu jirta mana abbaabdi jala oolta feemasoota jala oolta eeka eesaan wal quba qabda quraanaan gareetam keessa barattan beeytu quraana maal beeytati ijoollee islaamoyitii asirra beeka wallahi dhiisaa yeroo garee kanatti keessanii deddeemee isin hime maleen taatu ilfeenyaas waa takkan beeytu maal barsiisu ilmaa haadha mana keessanii maal barsiiftamme ilmoota isa maal barattan alfaaqitu shay'an laa yuxii shay'an namni waan qabne miskiinni maal namaa kan amantii sanatti eenyu afeeruu jirtan geema irratti nama afeertan arrabsoo irratti nama afeertan mee islaamummaa irratti maal afeertan ijoolleen raayyaa abbaa mancaa bar waan ulamaa hin godhin godhee bar kaasee xaasaatiin dilli nuti shahaadaa qabsiifnu bar kanaa bar kaasee xaasaati nuuf kannite rabbii jedhee gosii jiru maal gootan jira keenya kaasee xaa addunyaarra namni karaa raayyaa baasin jiru warri Ameerikaa Holiiwuudii kun raapparri kun hundi waggaa 6tti tokko baasan raayyaan waggaatti baasa kaasee xaa 30 fi maal keessa jira miti maal gootan islaamummaaf seenaa ustaadaachiin sheekha keenya akkana jedhanii jaalatan kallatti hundi bineensaa fi saree fi jinni hundaa jaalata tana cuuccee sirra yaatu sanaa miti ta'uuf wallaalte gartee tamaadaamiin dhukkee irraa kaastu kabaabaan dhukkee irraa kaasu maal gartee jiran ofiif rakkatee jiru jiran ofirraa jijjiirree namarraa isaa jijjiirru rabbi sinaa qaceelchu baatiin ramadaana dhufti meeqaatu du'e yoo ofii duubaatte nama meeqaatu du'e boo Nabi Muhammad nama lubbuun jiruuf du'aa godha ka akhirameef du'aa godha salawaatu rabbi wasalaamu alayhi Nabi Muhammad rahmat akkasaa hin jiru bar bineensa yeroo gurraattan qalattan ablee qaraa jedha gartee lubbuu namaa ittiin guraarinaa jedha boo lola keessatti illee mukkeen illee murinaa jedha rahmata gartee rabbiin aalama hin beekaniif akkana warri waa barate waa dubbise way seenaa isaa hedduutu itti amanaa jira keenya islaamummaa keessaa taa'uu dadhabe gaafuma ramadaana abbichu